Heloo hordoftoota Maltii Skill Miidiyaa bakka jirtanitti nagaan koo jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jechaa. Yeroo darbe paartii waanii keessatti akkaataa itti yuutuubii fayyadamnee qarshii hojjennu waliin ilaaluu yookiin barachuu jalqabnee turre. Kutaa sana keessatti introdakshinii yuutuubii irratti qarshii hojjechuuf wantoota nu barbaachisan tuttuqnee turre. Har'aa paartii lammaffaa kan nuti ittiin jalqabnu imeelii banachuudha. Imeeliin isa jalqabaa akka ta'e viidiyoo keenya yeroo darbee keessatti isinitti himeen ture. Kanaaf jalqaba irratti imeelii banachuudhaaf kompiitara yookiin silkii akkasumas siimiidhaa fi intarneetii akkasiin barbaachisu isinitti himeen ture jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti warri silkii irraa fayyadamtan biroozarii kiroomii fayyadamtu yoo ta'e, ani yeroo baay'ee kiroomiin fayyadama waan ta'eef harka mirgaa keessan irra kan jirtu tuqsadee kanarraa kilik gochuudhaan wiindoo kan jedhu irratti selekti gootu. Warri kompiitara fayyadamtan immoo kiroomii keessan banachuudhaan taabii haaraa irratti yookiin bakka sarchi eeriyaa irratti maal gootu create gmail account kan jedhu barreessina jechuudha. Erga kana barreessinee booddee enter jennaani. Egaa duraa duubaan isinitti himaa. Enter erga jettanii booddee fuula yookiin interfeesii kana fakkaatu argattu. Fuulli kuni create a gmail account kan jedhu haala kanaan daradaramee isinii dhufa. Isuma jalqabaa kanarratti kilik goonaa jechuudha. Kilik goonaa gaafa tuqxan create gmail account kan jedhu kanarratti gaafa isin tuqxanii gara interfeesii yookiin immoo fuula kan biraatti isin dabarsaa. Amma inni sarchi godhee isinii fidutti obsaan eegaa itti deemnaa jechuudha. Gara harka mirgaa kanarratti sign in kan jedhu jira. Toon baniini sign in kan jedhu kuni yoo kanaan dura Google account banattaniitu ta'e sign in jedha. Bakka kanarratti sign in jettanii seenuu dandeessu. Xiqqoo connectioniidhaaf harkifataa jira. Reloading jedhaanii daganaa. Interneetiin isin rakkisa yoo ta'e haala kanaan harkifachuu danda'a. Garuu obsumaan irra deddeebi'uudhaan yaalla jechuudha wanta akkanaa yoo nu mudate. Bakka kana booda create account kan jedhu kun isinii dhufaasitti create gmail account kan jedhu kana kun steeppii isaa afaan Ingiliffaatiin barreeffame haala kanaan argattu. Silkii keessan irrattis jira. Gad siqxanii create account jettee kalarii samaawii yookiin cuquliisa irratti barreeffamte kanarratti kilik goona jechuudha. Gaafa kilik gootan interfeesii haaraatti isin dabarsaa. Interfeesii haaraa sanarratti isin geessuudhaan gara akkaawuntii banuutti isin dabarsaa jechuudha. Egaan ammas xiqqoo darbee rakkoon intarneetii yookiin konnekshinii mudachuu waan danda'uuf haalli kun isin mudata yoo ta'e obsumaan eegaatti deemna jechuudha. Okay, amma baneetu jira. Banaa jira gmail account bakka itti imeelii keenya banuu jalqabnu haala kanaan fida jechuudha. sign in kan jedhu kuni asirratti argattu. Itti dabaluun bakka kanarratti email or phone kan jedhu kun imeelii kanaan dura bantaniitu yoo ta'e bakka kanarratti imeelii keessan galchuudhaan itti deemtu. Yoo hin banne ta'e immoo create account kan jedhu kanarratti gad siqtanii kilik gootu jechuudha. Gad siqtanii kilik gootu jechuudha. Create account kan jedhu kanarratti kilik goonee eegna jechuudha. Next kan jennu yoo bakka kanatti imeelii dura banannee jirru yookiin kan dur fayyadamnu qabaanneerra yoo ta'e imeelii keenya galchuudhaan next jennaani. Imeelii haaraa bantu yoo ta'e garuu create account kan jedhu kanarratti tuqnaa jechuudha.
Okay, connectioniin xiqqoo harkifataa jira. Haa ta'uyyuu malee obsumaan eegna jechuudha. Keessumaa silkii irratti warri fayyadamtan yeroo baay'ee aktiiviidha. Silkiidha warri fayyadamtan. Qallaalumatti steeppii kana hordofaa deemtu jechuudha. Okay, amma gara steeppiitti aanutti nu dabarsee jira. Create Google account nuun jedha. Jalqaba irratti asitti maal nu gaafata? Maqaa keenya nu gaafata jechuudha. Maqaa keessan hin barreessitu. Fakkeenyaaf ani maqaan ittiin first name maqaa jalqabaan barreessa. Last name immoo asitti optioniidha. Dhiisuus dandeessu yookiin barreessuus dandeessu. Garuu fakkeenyaaf ani nan barreessa jechuudha. Isinis haala kanaan barreessitanii maal jettuuni next kan jedhu kanarratti click gootu jechuudha. Click gaafa gootan maal isinii fida asitti ji'a guyyaa fi bara dhalootaa isinii fida. Guyyaa dhalootaa ji'a dhalootaa keessan hin galchitu asitti bara dhalootaa keessanis immoo hin galchitu jechuudha. Sana erga galchitanii jenderii keessan isin gaafata. Female yookiin male yoo taatan kaasirratti click gochuudhaan male dhiira yoo taatan male dubara yoo taatan female jettanii erga tuqxanii booddee next jettuun jechuudha. Sana booda emailii create isinii godha. Emailii create erga isinii godhee booddee fakkeenyaaf emailii kana siif haa ta'uu jedheet isin gaafata. Emailii asirratti inni isinii kennu kana fayyadamuu yoo barbaaddan tokko select gochuu dandeessu yookiin kana yoo ta'uudha baate immoo ofii keessanis emailii haaraa asitti create gochuu dandeessu jechuudha. Sana booda fakkeenyaaf isa jalqabaa irratti yoo select gootan kana select yoo gootan maal gochuu qabdu? Emailicha qabachuu qabdu jechuudha. Emailicha barreessitanii akka hin irraanfannetti qabachuu qabdu. Milikkita inni qabu wajjiniin sana adda qabattanii booddee next jettuun jechuudha. Next jettuun paaswoordii asitti isin gaafata. Create strong password jechuun paaswoordii jabaa create godhi isiniin jedha. Paaswoordii ofii keessanii yaadachuu dandeessan kan sirriitti lakkoofsa of keessaa qabu, qubee gurguddaa kan of keessaa qabu, akkasuma milikkitoota kan akka koomaa yookiin qoodduu, mallattoo raajeffannoo isaan kana kan wal makate iddoo lachuutti wal fakkaataa barreessitu jechuudha. Osoo hin dogongoriin wal fakkaataa barreessitaniit emailii kana paaswoordii keessan akka yaadattanitti qabattanii next jettuun jechuudha. Next jettuun sana booda add recovery email isiniin jedha. Emailii kan biraa kanaan dura qabdu yoo ta'e banattanii qabdu yoo ta'e recovery email isin gaafata. Ani emailii kanaan dura qaba waan ta'eef recovery emailii kootti hin gashachuudha. Kana jechuun yoo akka tasaa paaswoordii fa'aa irraanfattanii yeroo isin yaadachiisuudhaaf emailii kanaan isin erguu danda'a waan ta'eef recovery'n emailiin kanaaf fayyada jechuudha. Yoo emailiin qabdan ta'e immoo skip isheetu kana tuqxanii next jettuun jechuudha. Sana booda review your account info dha. Yeroo tokko silkii illee yeroon itti isin gaafatu jira. Amma fakkeenyaaf ani silkii duraan baasee waan hin jiruuf emailii kana yeroon baasu lakkoofsa bilbilaa nan gaafanne. Garuu emailii haaraa gaafa bantan lakkoofsa bilbilaa yeroon itti isin gaafatu jira. Lakkoofsa bilbilaa keessan bakka inni isin gaafatetti itti galchitanii koodii wayii isinii erga koodii sanaan confirm gootu jechuudha. Koodii sanatti galchitanii confirm gootu. Fakkeenyaaf review your account info dha. Bakka emailiin koo kana ta'uusaa check na goosise gara itti aanutti next jedhaan jechuudha. Sana booda privacy and terms kan jedhu jira. Kuni heeraaf seeraa Google account kanarra jiru. Seera kana confirm gooteetta yookiis immoo ittiin walii galtaa'ii kan jedhudha. Kun agreementidha jechuudha. I agree jettaniit next jettu jechuudha. I agree jettuun sana booda next jettu gara sadhumaan ragaa jirra jechuudha. Okay. Amma emailiin banamuusaa kanaan argina jechuudha. Emailiin keenya banamuusaa Google Workspace kan jedhu kun bakka itti emailiin keenya nu dhufee banamuusaa ittiin
argaa jirrudha jechuudha. Kanaaf amma garam seenaa jirra? Gara imeelii keenyaatti seenaa jirra jechuudha. Gara imeelii keenyaatti akka seenaa jirru nutti hima jechuudha. Amma kun egaa imeelii keenya keessa seennee jirra jechuudha. Asirratti piroofaayilii imeelii keessan ittiin bantan asitti isinii kaa'ee jira. Fakkeenyaaf as yoo tuqxan harka mirgaa keessan irra S kan jettu kun amma fakkeenyaaf ani maqaa kiyya qubee jalqabaa kaa'ee jira. Imeelii kun immoo haala kanaan natti argisiisa jechuudha. Kun imeelii keessan yookiis immoo keessa mana imeelii keessaniiti jechuudha. Asumaan wanti ani isinitti mee darbuu barbaadu faayidaan imeelii wantoota garaagaraa dookimentii garaagaraa suura viidiyoo wantoota kana fakkaatan namootaaf yookiin immoo dirijjiitii garaagaraatiif CV hojii appilaayi gaafa gootan akkasuma immoo wanta garaagaraa yaada wal jijjiiruu gaafa barbaaddan kan isin ittiin ergitan kan akka xalayaati jechuudha. Xalayaa dur namni miilaan yookiin immoo konkolaataan tiraanspoorteeshinii garaagaraa fayyadameetu geessa. Amma garuu imeelii keessan fayyadamtanii bakka teessan teessanii erguu ni dandeessu jechuudha. Ergaa keessan dookimentii haa ta'uu waan kamiyyuu erguu gaafa barbaaddan maal gootu? Kompoos kan jettu kun jirti. Kompoos kan jettu kun silkii keessan irra siin dhufti. Akkasuma immoo kompiitara keessan irrattis kompoos kan jettu kanarratti kiliik gaafa gootan tuu kan jedhu asitti isinii dhufa. Tuu kan jedhu imeelii namichaa ergitanii fi qabaachuu qabdu. Imeelii asitti galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf imeeliin kan koo kun amma imeelii kooti fakkeenyaaf piroofaayilii koo faana hin fida. Imeelii sana erga itti galchitanii booddee mata dureen isin ergitan sun maal akka ta'e mata duree isaa fakkeenyaaf leeterii yoo ta'e barreessuudhaan asitti immoo diiteeyilii yaada sana ibsachuu ni dandeessu. Yaada sana ibsitanii asitti yoo barreessitan yaada sana barreessitanii fi yoo kan barreeffamaan miti yoo ta'e dookimentii yoo ta'e immoo bakka gadi siqxanii bakka kana maaltu jira attach file kan jettu jirti jechuudha. Gara gadi attach file kana gaafa kiliik gootan gara isin geessa gara faayilii isin erguu barbaadaniitti isin geessetti faayilii keessan isin filachiisa jechuudha. As keessaa faayilii tokko filattanii faayilii erguu barbaadan sana CV yoo ta'e CV filattanii CV keessan keessaa yookiin CV ta'uu danda'a, PDF ta'uu danda'a, Word ta'uu danda'a. Sana maal gootu open jettuun jechuudha. Open gaafa jettan maal ta'a? Open gaafa jettan haala kanaan CV'n keessan maal ta'aa jira jechuudha. Gara imeeliitti keessanitti ol seenaa jira jechuudha. Imeelii keessanitti ol seenaa jira. Imeelii keessanitti erga ol seenee booddee erga inni kun load godhee xumure. Load godhee yeroo xumure inni milikkita isinitti argisiisa. Amma load godhee xumureera jechuudha. Kana booda maal goona jechuudha? Kalariin ishii kun jijjiiramti gara samaawayiitti jijjiiramtee jirti. Amma dookimentiin kun gara imeelii kootti ol seene malee gara namicha isa erguu sanaatti hin seenne jechuudha. Sana booda maal goona bakka kana seendi kan jettu kana kiliik goona jechuudha. Seendi kan jedhu kanarratti kiliik gaafa goone maal ta'a? Seendiingeedha gara harka bitaa kan dhumarratti message sent jedha jechuudha. Kana jechuun imeeliin ergameera jechuudha. Akka haala kanaan ergitu jechuudha. Kan namni isinii erge immoo ilaaluu yoo barbaaddan kan isinitti argattan eessadha? Inbox kan jettu kanatti kiliik gootu jechuudha. Inbox kan jettu kana keessatti kiliik erga gootanii booddee faayilli keessan dhufee bakka kanatti isinii mul'ata jechuudha. Haala kanaan imeelii keessan banuu fi banattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kana booda imeelii keessan yeroo baatan asii dhuftanii sign out jettaniitu baatu jechuudha. Sign out jettaniitu baatu. Haa ta'u malee amma egaa imeeliin kun yoo nu fayyada yeroo yuutuubii bannu waan nu fayyaduuf viidiyoo keenya itti aanu keessatti akkaawuntii imeelii har'a banne kana fayyadamnee immoo akkamitti immoo yuutuubii akka bannu kan wal wajjiniin ilaallu ta'a. Barnoota guddaa barattu jedheen abdii qaba. Sabiskiraayib sheer yoo gootan laayik yoo gootan anaanis na gargaartu. Isinis immoo akkanuma hiriyoota keessan biraa kanneen barumsa akkasii kana hin arganne biraan yoo geessan laayik sheer gochuudhaan waan guddaa dhadheetan abdadhaa. Galatoomaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u jechuun barbaada.